warra rakkataniif, warra dhukkubaniif, warra abdii kutaniif dursee birmatee qarshii miliyoonaan kan gargaaru dargaggeessi kun eenyudha? Maal hojjetee hanga kanas milkaa'uu danda'e? Maaliif nama gargaarus jaallata? Bu'aa dhuunfaasaa yaade moo warra rakkataniif garaa laafeeti? Eenyummaa nama kanaa baruuf viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Maqaan dhaloota isaa guutuun Firaa'ol Abdiisaa Itichaa jedhama. Dachee gootaaf ayyuun badhaafamte lixa Oromiyaa keessatti dhalateem. Barnoota isaas hanga kutaa 4tti achumatti barateem. Kutaa 4 jalqabee hanga yuunivarsiitii immoo magaalaa Finfinnee deemuun achitti akka barateetu dubbatama. Firaa'ol barnoota qofa osoo hin taane osoo baratuu barnoota biratti immoo yaadota daldalaa tokko tokko maddisiisuun gara hojii daldalaattis guddachaa dhufeem. Keessumatti ammoo abbootii qabeenyaa biyya keessaaf biyya alaafaan hariiroo gaarii uumuun karoora hojii proposaalii qopheessuun haala mijataa hojiif ta'u uumuun isaan faana hojjechuudhaafis carraaquu jalqabeem. Akkasumas abbootii qabeenyaa biyya alaa jiran faanas hariiroo uumuun karoora hojii qopheessuun akka isaan dhufanii Itoophiyaa keessatti warshaaleef indaastirii garaa garaa dhaaban taasisuun biyyaafis ofiisaatiifis carraa hojii bal'aa uumuu jalqabeem. Warshaalee gurguddaa Itoophiyaa keessa jiran keessaa muraasa abbootii qabeenyaa biyya alaa jiran faana olii galuun kan Itoophiyaa galche Firaa'ol Itichaatiim. Konkolaataa Siinootiraakis yeroo jalqabaaf biyya keessa galee akka gurguramu kan taasise keessaa dargaggeessi kun isa hangafaatiim. Firaa'ol bifa kanaan addunyaa daldalaa keessa erga seenee booda nama sammuun cimaa yaadota daldalaa baay'ee maddisiisuu danda'u waan ta'eef osoo hin turiin milkaa'uu jalqabeem. Yeroo gabaabaa keessattis qabeenya miliyoonotaan lakkaa'amu horateem. Konkolaataawwan hojii baay'inaan bituun hojiiwwan daldalaa garaa garaa keessattis hirmaachuun maddoota galiisaa daran dabaluu danda'eem. Umurii dargaggummaattis magaalaa Finfinnee keessatti qabeenya baay'ee horachuun abbaa qabeenyaas ta'uu danda'eem. Abbootii qabeenyaa biroorraa kan adda isa godhu immoo hiyyeessotaaf baay'ee garaa laafuusaatiim. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kan daandii irra jiraatan sabaan osoo adda hin qoodin iddoo tokkotti walitti qabuun isaan barsiisaa, isaan jiraachisaas tureem. Hiyyeessota baay'eefis abbaa fi haadha ta'ee jiraachisaa kan ture. Akkasumas namoota dandeettii garaa garaa osoo qabanii maallaqa dhabaniif immoo qarshii kennuudhaan akka isaan hojii jalqabaniif tumsaa hanga konkolaataa isaaniif bituufittis namoota jajjabeessaa akka ture seenaan jireenya isaatii ragaadhaam. Boodarras qabeenyi Firaa'ol Finfinnee keessatti baay'achaa gaafa dhufu mootummaan Firaa'ol sodaachuus shakkuus jalqabeem. Ragaa garaa garaa funaanuunis iyyata garaa garaa irratti banuu jalqabeem. Qabeenya hanga kana ga'u akkamitti horachuu dandeessee? Ati diina keenya gargaartaa, isaan faanas hojjettaa, warra nu kuffisuuf hidhatanii laga jiran qabeenya keetiin deeggartaa jechuudhaan ragaa sobaatiin iyyata irratti dhiyeessuun mootummaan wayyaanee Firaa'ol mana hidhaatti darbateem. Mana hidhaa keessattis ragaa sobaa biraa qindeessuudhaan iyyata biraas itti dabaluun hidhaatti jabeessaas dhufaniim. Ijoollee 25 ol ta'an warra abbaa fi haadha hin qabne Firaa'ol karaa gubbaarraa isaan kaasuun gargaaree guddisaa jirus walitti qabdee leenjii waraanaa kennaafii jirta. Mootummaa irrattis akka isaan diina ta'aniif isaan leenjisaa jirta jechuudhaan mana hidhaa Maakalaawwiirraa gara Qaalittiittis isa dabarsan. Akkasumas qabeenya Firaa'ol hundumtuu manaaf konkolaataa hunda dabalatee tokko osoo nafin harka mootummaa akka galus murteessan. Mootummaan bara sanaa wayyaaneen qabeenya Firaa'ol hundayyuu saamee erga akka galfateen turtii waggaa tokkoo boodas Firaa'ol mana hidhaatii gadi lakkisan. Firaa'ol mana hidhaatii ba'us hordofii mootummaa waan irraan dhaabbanneef qabeenya isaa hundas mootummaan harka isaa waan galfateef biyya Itoophiyaa dhiisee deemuudhaaf dirqameem. Jalqabas Itoophiyaa irraa gara Dubaayitti baqateem. Ta'us Firaa'ol dargaggeessa jabaa waan ta'eef rakkinaaf takka harkaan laanneem. Dubaayittis haala hojii mijeeffachuun hojii isaa itti fufeem. Waggaa tokkoof ji'oota muraasa Dubaay keessa erga tureen boodas haala mijeeffachuun gara Ameerikaatti qajeeleem. Firaa'ol nama hojii biizinasii jabaadhaa. Biyya kamuu yoo deeme haala biyyichaatti madaquun dafee hojii keessa galuun ittiin ulfaatum. Mootummaan wayyaanee qabeenya isaa saamee harka duwwaatti isa hambisuus inni garuu erga Ameerikaa galeen boodas osoo abdiin kutiin daandii milkaa'inaa itti fufeem. Ameerikaattis hojii garaa garaa hojjechuu eegalee hojiiwwan onlaayinii akka kiriiptookareensii biitkoyinii fa'aa hojjechuun doolaara argachuus itti fufeem. Akkasumas manneen duriif dulloomoo ta'an aareessee hojjechuun gurguruun maddoota galii gaarii uummachuu itti fufeem. Akkasumas konkolaataawwan tiraakii garaa garaa bitee gurguruun konkolaataawwan kanaan hojjechuudhaan caalmaatti galii guyyaasaa dachaadhaan dabaluu danda'eem. Firaa'ol Ameerikaattis turtii waggaa muraasaa keessatti milkaa'uun ammas abbaa qabeenyaa guddaa ta'uu danda'eem. Firaa'ol qabeenya qabaachuu caalaa hiyyeessotaaf garaa laafuudhaan beekamaam. Warra dhukkubsataniif rakkatan gargaaruu, warra abbaa fi haadha hin qabne daandii gubbaa jiraniif hoo'uu, abbootii fi haadholii umurii dullumaatiin rakkatanii beelaan waxalamaa jiraniif dafee birmachuudhaan beekamaam.
yeroo ammaa kanatti Firaa'ol miidiyaalee hawaasaa garaa irratti abbaa qabeenyaa qofa osoo hin taane abbaa hiyyeessotaa jedhamuudhaan namoota baay'ee birattis jaalala guddaa argateera. Namoota baay'ees qarshii miliyoonaan lakkaa'amuun gargaareera. Yeroo maqaan Firaa'ol Itichaa ka'utti sammuu namaa keessa kan dhufu waa'ee gargaarsaatiin warra beela'anii waan nyaatan dhabaniif, warra mana dhabanii karaarra bulaniif, warra dhukkubsatanii waan ittiin yaalaman dhabaniif, warra biyya ormaatti rakkatanii birmannaa dhabaniif Firaa'ol Itichaa dursee kan birmatu tokkollee hin jiru. Daa'imman umurii malee rakkoon isaan mudatee hiriyoota isaanii biraa abdii kutanii golatti ol deebi'aniif abbaa ta'ee inaafee maallaqa isaa itti dhangalaasee kan bareechu sabaan gandaan osoo hin qoodin warra rakkatanii gargaarsaaf iyyan hundaaf ariifatee kan birmatu arjummaaf gaarummaa isaa kanaan miidiyaa Itoophiyaa hundumtuu wal hirkaa fuudhee waa'ee isaa kan dubbate Firaa'ol Itichaa dhugumatti nama ajaa'ibaati. Waaqayyo ammayyuu umurii dheeraa haa kennuufi kana caalaattis abbaa qabeenyaa guddaa ta'ee namoota baay'ee akka gargaaruuf Waaqayyoon ni kadhannaaf. Firaa'ol Itichaa Waaqayyo barakee haa eebbisu siin jenneerra. Isinis koomentii jalatti maqaa isaa barreessuun Waaqayyo umurii dheeraa siif kennu jechuun hin dagatinaa. Firaa'ol Itichaa. Firaa'ol Itichaa. Firaa'ol Itichaa. Firaa'ol Itichaa. Firaa'ol ይባላል። ፍራኦል የተባለ ልበቀና ሰው ሀብታም ነው። ሀብታም ማለት የገንዘብ ሳይሆን የልብ ሀብታም። ፍራኦል በጣም ብዙ መልካም ብዙ በጎ ስራዎች እንደሚሰራ ሰማ ነበር። ያን ለማድረግ ደግሞ ሀብት ያስፈልጋል፣ ልብም ያስፈልጋል። በጣም ደግ ሰው ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ሰው መርዳት ይወዳል። ገንዘብ ብቻውን ሀብት ሊሆን አይችልም። ሀብት ሊያስደስት የሚችለው ለሌሎች ማካፈል፣ ለሌሎች መቆረስ ስትችል። ጀፍሮ ትራክ ድራይቪንግ ስኩል ማመስገን እፈልጋለሁ። ውጭ ሀገር አሜሪካን ያለው እሱን ስፖንሰር ያደረገኝ ሰክሰስፉል ነኝ ብዬ አስባለሁ። ኑሮ በአሜሪካን ነው። ፍራኦል ይሰኛል። ሰዎችን በማገዝ ይታወቃል። ፍራኦል የ200,000 ብር ስጦታ በክቶላል። ሰውዬ ፍራኦልን አመስግን ነው። ፍራኦል በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። ዞር ብዬ ወገኖቼን የማየት ህልም ነበረኝና ያንን ህልሜን ደግሞ እያሳካው ነው።